Wayyoo way addunyaa kijibaa fi soba cubbuudhaan jaaramte tana keessa jiraachuu dadhabnee jirra jechuudha. Isin amanuun koo immoo shiraaf daba isin yaaddan kan ammoo narratti isin yaachise jechuudha. Akka ilma namaatti addunyaa kijiba cubbuu soba qofaan guutamtee keessa immoo jiraachuun haalaan nama rakkannee jirra jechuu barbaade ta'anii ofii kiyyaa baay'ee na rakkite jechuudha. Ilmi namaa addunyaa tana keessatti dabaa fi shira qofa irratti hundaa'e walirratti hojjechuudhaaf kacite dhugaa irraa fagaatee dhaara soba qofa firoomfatee deemuu arguu caalaa wanti mataa kiyya kana nanaanne isaaf na garagalchaan jiru ammoo ati keessattuu simbaan isiin hunduu isin hunduu wanta dalaydan gatii keessan ni argattan quba qabaadha. Isiniifiin dhufee jira isiniifiin dhufee yeroo hundu afaanii qofaa miti gochaan hojiinis okkupee sana eeggadha. Oromootiyya viidiyoon tun nama ilaallatu abbaanuu of beeka waan ta'een shergoodhaadha. Warra san biraan naagaa ani garaan kiyya hedduu na gubatee jira jechuudha. Waan namni narratti dalage amma asirratti dubbachuu mee na dhiisi. Ani nama namni gadheen akka mucaa kana maqaa isaa dhawullee fedhu isaan kana waa irratti hojjetanii miti. Nama isaan kana immoo walumaa galatti biraan naagaa haasaa kana boodaan qaban. Aboo simoo waan ati na goote moo ati waan ati na goote si qofaa miti isin hunduu waan isin na gootamu badhee fixuu hin danda'u. Garuu ati si qofaa miti isin hunduu waan na gootan kana guyyaa tokko dachaan godhee isinirraa hin qaban kana quba qabaadha. Wanti isin na gootan himeellee fixuu hin danda'u atuu isin ni beektan jechuudha. Kan naa qabadha. Dhageeyyoo wayii sitti hima. Amma gurraan ana dhagaa jirtaa meere na dhagahuutti yoo jiraate atiis si qofaan isin hunduu waan na gootan kana akkaan isinii ciiseen jirre hubachuu qabdan of qopheessuu isinirra jiraataa jedhu isin dhiisuun ta'a. Wanti isin na gootan takkaa lama jedhee wantiin amma asirratti dubbatu takka jiru isinuu ni beektan waan ta'eef jechuudha. Namni namarratti waan hin taane hin hojjetu. Waan of hin jaalatu namaayyuu jaalate gaarii. Akkuma of jaalatu namallee yoo jaalatu. Wanti isin dalaydu walumaa shirriiddaa waa hundi kana osoo hin jenne dachaan isinii deemu boolla ofii keessanii qottan ofuma keessanii itti galuuf teessan kana qabadhaa ta'an. Sababni uumamni jirti boolla namaan qottummoo gadi fageessii ofii itti galtaa jedhu akkasuma itti galu teessan. Sababni hojii teessan tuutuurra gaadha. Ana nan beektan tarii ani waan ta'e jechuudha. Ammoo waan an ta'e ni bartan kana quba qabaachuu sirra jiraata. Ani bar akka amma dalagame kana isinirraa dheeni garuu arkeetiin jira waan ilmi namaa ta'e isinirrattuu gahaadha. Sababni anuu isin amanee ofitti of kennuu koo waa hedduu addana babaasee jira jedha. Namni maal akka ta'e eenyuu
garuu fayyaalessummaan kiyyaa si galee wallaalummaa isinitti fakkaate isin amanuun immoo shiraaf daba isin yaaddan kan ammoo narratti isin yaachise jechuudha. Ani immoo fayyaalummaa kiyya malee waan birootiif miti. Namni nama jaalatuuf maal jedha? Osuma beekuutu gowwoomaaf si gowwoomuu isaa immoo waan si jaalatuuf qofaa fi gowwaa hin seenitu jira. Garuu an isin jaalachuun koo isin amanuun koo isinitti gowwaa fakkaate jira. Ani gowwaa miti. Ani sodaatullee miti. Ani waan deemaa hunda nama beeku. Waan namni shira isin dalaydan hunda nama beeku isin jechuudha. Garuu waan ani shira isin dalaydan kana beeku isinitti hin fakkaate. Kanaaf waan barbaadan dalaydanii ammaas waan biroo irratti dalaguuf yaada biroo tolfattanii jirtan jechuudha. Kana sirriitti hin beekan ani tolchatti hin beekan. Garuu isin waan dalaydan shira daba kanaaf waagaa keessatti numa argatu fudhachuu qabaata. Keessattuu ati maqaa fedhanii barbaadu sirriitti if beekatu qabda. Isin hundi jechuun warra saayibat keetii hunda waliin isiniif jecha jechuudha. Akka isin bira geessus ani abdii qaba. Garuu dhokadhee dhoksa hawaasni akka dhiirratti bahee akka dhiirratti immoo waan sana gootan sammuu sirraa fixachuu qaba jechuudha. Laal waan jira hadisni ani akka nama gootan kana jee asirratti yeroo haasa'u illee ta'u haasa'u kun na barbaachisa. Haasa'u na barbaachisu immoo akkaan wallaalaan ta'ii waan isin dalaytan beekee fi waan nama dalagu jirtanii hubadhe sirriitti akka beektanii fi akka itti qopheessitan qofa akka dhiirratti walirraa fixan waan ta'eef kana isinii godhe jechuudha. Sirriitti waan anjuu kanaas dhageeffata of qopheessa. Ani nama jiru isinis dhumatti nama jirtatu isin ilaalaa waa lama callaa maaliif jennaan eenyu taanaan waan facaafame ni mubata. Kana sirriitti tolcha quba qabaadhaa isin jechuu barbaada. Maaf jaabeetu wanti lafa haasa'u sila haasa'u illee qabu. Garuu gafatee waan kun akka jenneeti waan dalaydan keessatti firii waan dalaydanii ni mudatan akka mudatan ammoo baadhina ittiin isin garsiisa. Kanaaf akka qabaatan qofaa fi waan kana waa jedhu isin hunduu akka takka akkachii keessan akka murteessan kan Oromoo yeroo naa hubatan ani nama immoo kanaafuu akka nuti narraa hubadhe isin jechuuf mootii akka sirriitti naa hubatan. Ani jarri kun keessatti lama fi isaan saayiban isaanii waliin waan kana na godhanii hunda tolcheetiin beeka isaanis ni beekan. Garuu wanti isaan na godhanii isaan miidhee osoo hin taane ani immoo akka namatti jiraachuu hin danda'a. Akkuma namatti amma dubbachuu fedhu kana yeroo sanatti kennu waan ta'eef kana naa hubadhaa isin jechuu barbaadeeti. Kanaaf nama osoo ati barbaadin ofii isaati si barbaada. Garuu ati sun ati hunda kophaati kanaaf of qopheessee jira. Sodaa eenyuu qabu san waan dhufaaf lafa jiru walmaan kanaaf hubannoo keessan ammoo yaadni isaan tokko wajjin qaba bilillee isaan of beekan isin beekan isaan kun eenyu jettan yoo ta'e eenyu ta'uu waaqayyo akka beesan maaliif sababii waan kanaafis amma dhugaaf isaan hundi himan akka diiman ammoo kanaaf godha gaafaan isaan qaqqabi waan isaan dalagan akka bakka waliin walirraa kaasisanii isaan dalagan kana waliin ifiitu akka ifi ani himu asirratti
وايسي واجب ولين كيلانتا إن شاء الله أكمل تكنا نقول سنجي بربادتي أني نما بربادي نما بيجي فريسات بيسير سلطان نما نم دانغر شيء تبا نما تتلاقي إن حجنا سلاس نتيجة بوسان أنا كم كذا وايسانيو نجوا سنتي بنينا أجل وان دلقني سنسي إسحاق ما هي مطاع